hordoftoota TikTokii kooti akkam jirtu nageenya faraada waaqayyo lafa jirtanitti sin qabu sin jira warrooti ortodoksii taatan maqaa Gabreelitiin sin qabe warrooti musliima taatan immoo maqaa Rabbiitiin sin qabe hundi keessanuu viidiyoo kan koo kana sheer godhaati warra fooloo gurguddaa qabu biraan naagaa dhugaa Rabbii ijoollee mee namni akka kooti biyya namaa kana keessa dalagdanii mindaa ji'a torba dhabdan jirtu mee namni akka kooti nama sinii hubatu hin qabne jirtu bannaatachu ijoolleen biyya hambaa keessa jirtan dhiira shamaran jedhu dhugaa Rabbii anke sinii danda'ame tokko warra fooloo gurguddaa biraan ga'uu qabu nagaati na gargaara uumaata akka sinirraan barbaadon gargaarsa biraa dhugaa Rabbii sinii danda'amenna kallattii mara kanatti hin ba'u baay'ee rakkina guddaa keessa jira ijoollee baay'ee of seetis dadhabee dhugaa Rabbii bakka dadhabeera dhugaa Rabbii bakka amma sa'aatii kanatti waan takka hin dandeenye humna kiyyaa humnatti ta'eera waan ta'eef bannaatachu na gargaaruu hin dandeessan yoo ta'e warrootiin na gargaaruu dandeessan na bira dhaabbadha ani bakki hin jiru biyya kana maqaa kan biyya kana himuudhaan niitiin kan koo na jala jirti na sakattaati waan ta'eef bakka biyya kana dha'uu hin danda'u. Kanaafuu bannaatachu namni hummaa keessan sodaatan namni waaqayyoon beektan namni biyya namaa keessatti rakkattanii beektan bannaatachu na gargaara ani viidiyoo kana waraabuuf hin barbaanne ture bannaatachu teenshinii ta'eera dhukkubsadheera nama naa hubatu dhabeera bannaatachu sinii danda'ame taanan naaf hubattan taanan akka kanaatitti naa hubadhaa dhugaa Rabbii baay'een dadhabee waa baay'een dabarsee kanan keessa kooti baaseen dubbanne waan baay'ee jira waan ta'eef dubbachuu hin danda'u gara keessatti warri dhuftanii na dubbistan sinitti himuu hin danda'a rakkoo kan koo kanaafuu bannaatachu namni biyya namaatitti rakkattanii namni hojjettanii mindaa dhabdanii hojjettanii bakka jira miti daqiiqadhaa boqonnaan arganne akka sanaatitti hojjettanii namni mindaan arganne hin jirtu laata hin jirtan waan baay'ee hin danda'e dakkamanii bannaatachu dadhabeera humni kootis dhumeera. Nama naa hubatus dhabee jira waaqayyoon malee nama nan dhabee dhugaa Rabbii bakka kanatti immoo humna kiyyaa humnatti ta'eera dhugaa Rabbii gizeetii baay'ee niitii kanaan biirootti illee na deebisichaan isin ture biiroon illee kan ishii jalatti na faaqanii na jiraachisaa jiranidha nama naa hubatu hin qabu yoo tana seera qabeessa nan dhufe hanga hoonaa mattaawaqaa biyya kanaan qabu ani kanan dhufe waggaa tokkoof ji'a jaaf Aburaffaa keessan jira bannaatachu sinii danda'ame taanan dhugaa Rabbii ani viidiyoo kana kadhaa waraabu bakka dadhabee humna kiyyaa ol yooti kiyya irratti murteesseeti dhugaa Rabbii guyyaa lamaa sadiin booda na gargaartan taanan na gargaartan aqimii keessanii ol sinitti ta'eenna yooti kiyya irratti murteesseera miknaatum bakka hojjedhee birriin argadhu waan ta'eef maafan jiraadha maalin godha maafan nasaa hojjedhaaf akka kanaatitti nasaa ishiidha hojjechuurra gaafan lubbuu kiyyaan dabre reeffa koo yoo barbaadde nyaattu yoo barbaadde gara biyya kootti naa galchitu ani maanni meelleen bannaata jirridu namni dandeessan na gargaara ani hoonyumaayyuu hin qabu waaqayyo. Akkuma argitan kana jechuudha obboleettiin keenya kun mindaa malee akkasii hojjetaa jirtudha ji'a kana guutuu jechuudha osoo mindaa hin fudhatiin ka isiin hojjetaa jirtu ka isiin tajaajilaa jirtu jechuudha mana hambaa jijjiiramuuf biyyaa baatee dalagadhee humna kiyya aarsaa godheetiniin uf jijjiiraa maatii kiyya jijjiiraa waan jedhuun biyyaa baatee asitti immoo tola isaan gargaaraa jirti jechuudha tola isaanii hojjetaa jirti jechuudha tola isaan tajaajilaa jirti jechuudha. Ijoolleen baay'een viidiyoo kana dhageeffachuu bichaa odoon taane akka irraa waa barattanii akka waliifis dabarsitan barumsa isinii ta'a waan jedheefin qabadhee dhufa jechuudha keessattuu warri afaan isii ilaaltanii kolfa isii seequu isii ilaaltanii mindaa keessan naa kenniti madaamin tiyya bashaashaa nama gaariidha na wajjiin kolfiti na wajjiin taphatti na wajjiin nyaatte na wajjiin dhuydi na wajjiin haasofti jettanii warri kanaan sammuu keessan of amansiistanii mindaa ji'a hedduu biratti lakkoofsiftan irra waa barattan jedheetiin yaadaa silaa ammatti itti najamuu habira naa taa'u warri jettaniitiin biratti dhiistan warri amantan irra waa barattan jedheetiin yaadaa yeroo baay'ee ji'a tokko darbee uumamumaanuu sababa wayiitiin hojiin tokko darbee ji'a lama gaafa geettan mindaa ji'a lamaa saniin fudhatiin hojii hin hojjetinaa jedhee kanaan durallee viidiyoo hedduu isin hojjedheetiin ture jechuudha maaliifi Kajia tokko kasiin kennamne kajii alamaa siin kennamu jechuudha. Kajii alamaa eega siin kennamin birriin kee akka siin kennamne beeki. Isaan tokko maal godhan? Ji'a lama
hin hojjettaa ji'a tokko sababa maa'umaatiinuu yookaan waan akkana hojjedhee yookaan makiinaa bitadhee yookaan makiinaa na jalaa tabalaasha'ee yookaan waan akkanaa godhee yookaan mana sirreessee yookaan idaa haganaa waa wayiitu narratti bahee jedhanii hawaasan san yoo sirraa dabarsaniitiin hin jedhan ji'a san ji'a lammaffaa san immoo fudhachuu qabda. Yoo fudhanne hojii dhaabuu qabda. Maaliif tokko maal godhan ji'a lamaan san gaafa jiini tokko darbe gaafa jiini lammataa dhufe immoo maal godhan ka ji'a tokko qofa sii kennanii ka ji'a tokko biratti dhiisan jechuudha. Inni sunis sirrii miti. Ji'a lammataas immoo akkasuma guutuu ka ji'a lamaa yoo siin kenneen birrii kee akkasitti of bira kaayaa kan deeman yoo ta'e of eeggadhaa warroonni akkanaa kunniin jechuudha. Maaliif maallaqa keessan isin ergadhaayyuu ergachuu baadhaayyuu itti ajamaayyuu itti ajamuu baadhaayyuu yeroodhaaf garuu ufuma bira kaadha. Ufuma bira kaachuu isin wayyaa isinuma fayyada waan ta'eef ufuma bira kaadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa isaan bira hin kaayatina. Maallaqni isaan bira yoo walitti qabame kennuun itti ulfaata. Ka ji'a tokkootu giddii kennan. Giddii ciniinnatanii kennan hin beektan hundumti keessanuu. Kanaaf bira hin kaayina. Gaafa maallaqni bira guddate ofumaa si jijjiiraman. Nama biraa sitti ta'an amala biraa baasan. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggadhaa isin jennaa. Maaliif odoo guddoon hin dhufin xiqqooma sanitti yoo biraas deemti yoo bootas jijjiiratti atis odoo yeroo kee humna kee aarsaa hin godhin yeroodhaan of dhaqqabachuu wayya waan ta'eef gaafa ji'a lama geettanii isin hin kennin achuma hojii dhaabaa. Takkaa bakka sanuu jijjiirattan takkaa ittiinuu wal loltanii isin sirreessan ji'aan isinii kennuu qaban kanaaf furmaata argattan jechuudha. Cadhistanii gaafa taatu cadhiftanii hojii mana hojjetinaan isin jedha. Akkas isin jedha obboleeyyan kiyya akka irraa waa barattan abdiin qaban isin jedha. Keessaayyuu gaafataa cadhistan oduma isin akkas taatan guyyaan deemu ji'a tokko fixxanii jiini lammataa seena jiini sadaffaa seena jechuudha. Akkasii ijoolleen keenya yeroodhaan of dhaqqabadha. Maaliif yoo maallaqaan argatin humna kee hundi aarsaa gootuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf guddaa hojjettee dhabdee bu'uur xiqqoo dhabdeetiniin furmaata barbaaddachuu wayya waan ta'eef gizeedhaan of dhaqqabaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Viidiyoon kun barumsa akka isinii ta'uun abdii qabaa. Kanaaf gadi isinii lakkisee gadhumaa dhageeffadhaa. Waliifis dabarsaa laayik godhaa.